Hayattan jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu smoozii kan chia seed isa hojjennaa. Jalqaba garuu gara jiruusaa ituu hin deemiin dura warra jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Amma gara jiruusaatti hin deema. Egaa warra chia seed maal akka ta'e kan hin barre egaa kanadha. Iddoo supermarketii keessa yookiin grocery shopping keessa bitee naannoo talbaa fa'aa gurguramu achitti argama. Ilaa kana fakkaata. Egaa chia seediin egaa faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa akkuma talbaadhaa wajjin baay'ee qixxeedha faayidaa qabanii jechuukooti. Dhanna qaama keenyaa fi faayidaa guddaa qaba. Egaa amma gara jiruusaatti hin deema. Egaa jalqaba smoozii isaa hojjechuudhaa fi puudingii hojjechuun irra jira. Puudingiin attamitti hojjenna? Egaa ani aannan almandii fayyadamee aannan barbaaddanii fayyadamuu hin dandeessu. Asitti chia seedii yookiin kana akka argitanii isa fal'aana shorbaa 3 godheetanii isarratti immoo aannan almandii irratti naqeetanii qadaadee firiijii keessa nan busha. Egaa aannan sirriitti naquu nu barbaachisa maaliifi dhaqee hin xuuxa. Kanaaf akka nu jalaan goggogne aannan sirrumatti tannaqa. Egaa borga nama wal arginaa firiijii keessa nan busha. Akka talbaanii siyaaf feelamu akkas ta'a. Egaa isa barbaanna. Egaa amma firiijii keessa nan gasha. Isa booddee borga nama immoo wal agarra jechuudha. Tole egaa erga firiijii keessa aannaniin cuubee yookiin jiisee ergan bushee booddeen akkana fakkaateera. Amma egaa smoozii keenya hojjechuudhaaf hin deemna jechuudha. Egaa smoozii keenya hojjechuudhaaf egaa wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera akka argitanitti. Egaa wanti nu barbaachisu damma nu barbaachisa. Vanilla extract kunooti kana nu barbaachisa. Daakuu qarafaa inni nu barbaachisa. Akkasumas muuzii na barbaachisa. Muuzii egaa walakkaa muuzii fayyadama. Kunooti tokko asin dhiyeesse. Tole egaa amma gara jiruusaatti hin deema. Egaa amma chia seedii isa cuubee aannaniin cuubee san bushee isa fal'aana shorbaa 2 godha. Akkasumas muuzii walakkaasaa muuzii tokko muree walakkaasaatti naqa. Kunatu chia seediin isa firiijii keessa buulee jechuudha. Fal'aana shorbaa 2 godha. Isa booddee egaa akkasiniin jedhetti aannan barbaaddanii naqachuu hin dandeessu. Ani aannan almandiitti naqa. Isa booddee daakuu qarafaa fal'aana shaayee tokkotti naqa. Isa booddee immoo vanilla extract fal'aana shaayee isas tokkotti naqa. Kunooti itti naqaan jira.
Isa booddee dammattan naqaa. Damma immoo fallaana shorbaa tokkottan naqa. Egaa sirriitti isa booddee sirriitti waliin makeetanii egaa maashinii isa juusitti daakaniidhaani nan daakaa. Egaa chia seediin kuni baay'ee qaama keenyaa fi nodhanna keenyaa fi faayidaa guddaa qaba. Fayyaa keenyaa fi faayidaa guddaa qaba. Egaa antioksidaantii baay'ee qaba. Koolesteroolii akka gadi hir'isu nu godha. Nama sukkaara fa'aa qabu hin gargaara maaliifi sukkaara dhiiga keenya keessa jiru yookiin glukoosii isa gadi buusa. Egaa digestive systemiidhaafis gaariidha, garaa namaa laaffisa. So faayidaa guddaa qaba. Dhanna keenyaa fi akkasumas qarafaanis akkas innis baay'ee faayidaa guddaa qaba. Koolesteroolii nu hir'isaa. Nama blood pressure yookiin dambizaatii nama qabuudhaa fi isas baay'ee gaariidha. Kaansarii fa'aa akka nu hin qabanne nu gargaara. Egaa juusii baay'ee faayidaa guddaa qabu hojjechaa jirra. Egaa qorsiidhaafis kan hojjennee dhuguus hin dandeenya. Egaa amma daakaan jira. Yookiin juusiidhaani isa maashinii juusii daakaniidhaani daakaan jira amma. Tole egaa amma nu qaqqabeera. Egaa birciqoottiin buusaa. Kunooti egaa buusaan jira. Amma kana fakkaata. Baay'ee gaariidha. Baay'ee mi'aagaa akkuma isiniin jedhetti qorsiidhaaf dhugamuu hin danda'a. Garaa namaa cufa. Ganama yoo kana dhuddanii guyyaa guutuu midhaan isiniin beelessu. Kanaaf faayibarii baay'ee qaba. Egaa kana fakkaata. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Yoo jaallattan immoo laayikii godha. Laayikii gochuun keessanii nu gargaara. Subscribe godha. Egaa nama gara biraadhaaf immoo hin gargaara jettanii yoo jettan immoo sheerii godha. Viidiyoo gara biraatti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedha. Nagaatti.